Nagaa isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin teessanii baga nagaa taatanii anaa dhufu baga rabbiin isin eegee guyyaa irraa kanaan sin ga'e isiniin jecha jiraachuun keenya iyyuu harka isaarraa viidiyoo kana isin argisiisaa jiru kana kaleessa galgala arra barii jechaadha amma jechaadha. Obboloota kiyyaa ijoollee naannoo sana jirtan jechaadha. Ani amma fakkeenyaaf viidiyoo kana maskootii gubbaarra nan waraabe jechaadha. Inoo natti dhiyoodha narraa fagoo miti isiniin jedha. Obboloota koo biyya kana keessa yoo galan qofadha falli ofii malee waan biraa tokko hin jiru jechaadha. Fakkeenyaaf nagaan bu'eera amma tokko maan jedhu baqaashoo gaafa nuyi jenne kallattii jijjiirratanii akkaataan isaan ittiin rukutanii bakka akkaataa hin dhageechisu ture. Inni kun amma takka hin dhageechisu yeroo rukutan aarasaa qofaadha. Inni gara barii kana immoo baay'ee tokko jechaadha dhugaa rabbii sagalee isaatiif akkatti ciisan hin qabanii. Uummata isaa mootummaan akkattas keessaa baasuuf shillaa jedhu ani garuu hin beeku jechaadha. Ijoollee baay'een asitti dararamaa jiru. Baay'ee isaanii yeroo ammaa kanatti hojiin hin jiru jechaadha. Uummanni ofiisaatiifuu baqachaa jira. Namni hojiidhaaf nama barbaadu hin jiru. Obboloota kiyyaa warroonni galuu barbaadan biyya biraarraan galuu dandeessu. Dhugaa rabbii amma ani karaa kana jechaadha. Karaan bakka xiyyaaraa nageessanii bakka rukutan kana jechaadha. Daandii isaarraa Waaqayyoon harka jira. Duunis jireenyis akkuma barbaade haa ta'u naa kuti tikkeettaa achumarraan baasiin naa geessuun jedheen jechaadha. Taaskiin naa geessuun jedheen ishiin dhaqu jette. Ishiin maaliifiin of sodaatte waan ta'eef ani naqu akkamittiin eenyu si geessaatte taaskitti birri naa kaffalii ana geessuun jedheen taaskii naa geessu tikkeetta koo naa kutiin jedheen. Sababiin isaa biyyi tuni nagaa hin qabdu jechaadha. Fakkeenyaaf amma bakka rukutan kana tokkollee kaartaa kaasanii waarrataniitu meetira 500 irraa fagaadhaa. Warroonni naannoo sana jirtanii meetira 500 irraa fagaadhaa jedhanii waarratanii tonyoodhaan ganaa dhufanii rukutuudhaaf jechaadha. Meetira 500 isati namni 100 irraa fagaatu iyyuu hin jiru wanta kanarraa jechaadha. Irraan fagaatan ijoollee baay'een eessa keessaa dhaqu har'a ijoolleen kun imbaasii keessatti ijoolleen rakkachaa jiru. Manatti gattee waarratteeti gara biyya nagaa qabutti ofii isaaniitii keessa himalaa jiru. Ijoolleen Itoophiyaa immoo garri isaaniitti garagaran dhabamee kunoo akkasittiin ta'anii waarrataniitu bakka akka qabiyyoo ta'e jedhanii waarrataniitu ibidda akkaattaaru kan hin argitu miti obboloota kiyyaa. Kuni wanti haaru kuni wanta boombiidhaan gadi darbatamee ta'u akkanatti haaru malee nama yookaaniif baadiyyaa tokko keessatti waan tokko hojjetatu miti. Lubbuun namaa gaafa as keessatti dabarte isinitti haa dhaga'amtu. Ibiddaan gubachuu rabbis ijoollee keenya haa oolfatu waa oolchuu isiniin jedha. Kanaaf dirqama mootummaan maaliif akka callise yookaaniif immoo mootummaan maaf xiyyaara isaa dhoohu as akka dhorke ananaaf hin galle jechaadha. Akka kamootu ta'e otoo xiyyaarri as seenee taraa jalaa galaa deema ijoolleen har'a birrii isaaniitiin kutatanii biyyoota garaagaraa irratti galuudhaaf ijoolleen kun qarshii kan of harka hin qabnetu jira yookaan immoo madaamiin isaanii kan hojjisiisturree qarshii kan ittiin ga'ine ofiishiitti tikkeetta kutattee biyya biraa kan imalteetu jira. Ijoolleen rakkootti rakkachaa jiru. Maaloo sagalee taatan ijoollee keenya sagalee taa'aa fi rabbii sodaadhaati. Rabbuma sodaadhaa ijoollee keenya garuu homaa miti waaqayyo jira inni kaleessas fideetu har'aan nu ga'e boruttis nu gatu ibiddatti darbatee nu laatu. Maafan jedhe siitan ani amma fakkeenyaaf iddoo gaariin jira. Iddoo gaarii hoggaa isiniin jedhu mana kontiraatan jira yoo ta'edha. Ani bakka fakkeenya mana kontiraatan jira waan kamuu yoo ta'e nan argadha. Obboloonni keenya immoo mana kontiraataa keessa hin jirre biiroo jiran akkasuma bakkee mana kireeffatan keessa jiran mana sana keessallee bahanii jiran baay'ee isaanii bakkeetti rakkachaa jiru. Maaloo sagaleen taati ijoollee kana mootummaa dhumti akka as keessaa baasu bichaa godha.
Namni eenyumtuu argee sagalee ta'aafii hin jiru ijoollee as keessa jirtu kana. Baay'ee isaaniitu rakkachaa akka jiran eenyumtuu beekuu hin dandeenye. Garuu ijoollee baay'een rakkina guddaa keessa jiru. Rakkina cimaa keessa jiru jechaadha. Baasanii dubbatanii miidiyaa hordofu malee miidiyaa irratti dhaloonni kun baasanii warrataniitu rakkoo keessa jirraa bakka nu dhaqqaba wanti jedhamullee homtuu isaan keessa hin jiru sun jedhaniituma ta'anii rakkoodhuma isaanii qabatanii ta'aa jiru ijoollee baay'ee. Warroota miidiyaa kana hojjechuu hin dandeenyetu as keessa jira waan ta'eef hadaraa keessanii sagalee ta'aafiidha. Mootummaan atattamaanii xiyyaara fidee ijoollee kana akka as keessaa baasu. Amma fakkeenyaaf biyyoota biraa irratti deemaa birriinni tikeetta ofii kutatanii birrii ofiitiin deemu. Isa hin qaba waan ta'eef ijoolleen kun odoo mootummaadhumti gargaarsa godhee biyya biraa sanarraan iyyuu akkasitti achi deemaa. Achirraan immoo gashee ijoollee kana baay'ee gaariidha. Baay'ee ulfaataadha jechaadha dhugaa rabbiiti. Lafa rakkootti namni nama gargaaru hin jiru. Kanaaf ijoollee keenya kana isiniin jedha. Warroonni sagalee kana dhaggeeffatan baay'ee keessantu jira waan ta'eef gara jiruun sagalee ta'a. Miidiyaa qabdan gubbaarratti sagalee ta'a ijoollee kana gargaaraa. Kinoo kanumatti jirra. Garri baadiyyaa akkasii namni du'aa jira. Isaan namni isaanii du'aa jiru. Dhugaa rabbii du'aa jiru. Kaleessa akkasii eenyu ibidda akkatti gad darbatan kana keessa isin namni du'eedhanii akkasuma gara fagoo tokkotti illee kan namni du'eedhanii maaloo namni isaanii du'aa jira. Kana keessaa keenyallee keessaa dhabamuu dhiisuu dandeessi. Adaraa isiniin jedha uummata keenya sagalee ta'a. Uummata keenya ibidda keessaa akka bahan gara mootummaa qofatti nuuf iyyaasiniin jechuu barbaada. Waan biraa waan jennu waan hin qabneef jechaadha. Anamma fakkeenyaaf akka kamuu yoo ta'e nan galadhee karoorfadheen jira biyyuma barbaadirraa yaa ta'u kutadheen galadhee tananii. Ijoolleen as keessa jiran kun immoo gaafa galle ijoolleen as keessa jiran kun maal hin jedha dhugaa rabbiiti isaan fayyaa addaa jechaadha. Akkam ta'u ijoolleen kun garamitti deemu ijoolleen kun hin jedha maaliif ani mana kontiraatatti kutadhee galuu waan hin danda'uuf jechaadha. Akkasi hadaraa keessa rakkoo ijoollee kanaa isin arguu hin dandeenye beekus hin dandeenye otoo ijoolleen kun hin dhumin hadaraa lammii keessanii sagalee ta'aafii too. Waan hundumarra kan caalu qarshii miti yeroo ammaa kanatti kan uummata kanaaf barbaachisu inni waan hundarra caalu doo mootummaan dhufee mootummaadhumta si kaasee jechaadha. Xiyyaara isaa ergee kotteedhaan dhufee osoo hin taane kotteedhaan dhufuu osoo hin taane xiyyaaruma nu ergee ijoolleen kun odoo as keessaa kaanii inni hundumarra caala isiniin jedha. Waaqayyo immoo lafa jirtanitti isin haa eegu obboloota kiyyaa ibidda kana waaqayyo akka isin hin gubanne isin haa oolfatu. Rabbiin keessan kadhadhaa akkuma amantii keessanitti narraga namaa tokko baay'ee ulfaataadha dhugaa rabbii lamaan tokko mana muluun namatti gibimsa jechaadha. Gisee darabatanii baay'ee humna qaba isiniin jedha. Humaa miti shirii waan hundumaaf rabbiin jira inni mana nu baase darabatee nu gatu yeroo gaarii naaf qabaadha.